السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة تخينيا ديهنيا كنا غرغارة ملتها ديمني والجهي تكجتا سنتور والجهي سن الراسو ديم الجرو بوتا إياسون لجياسون التهدامه غارة ملتها غراوة يجورا غراوة دقودام بوتا التهدامه سن دعوة نتوري مالك فكاتو يجورا إيافنو سغندا خينيا إيافنو خيستي وان إيافنرا وهي إياسو خناس مي لقي فداسين جنة هردفا لالا نوجين سنس داور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة تخيلنا أرانتنا بكجرتون مقالة جروا جرة غارة ملتا يجورا. غارة ملتا خنا خيس تاريخ جايوات كوجرا لج إياسو تاريخ لج إياسو نوا جانين مجا إثيوبيا إيرو غبا بدأ فولشة تري مجا خون أنت لا مللكي توتو إسده انتلت مللك إسا ديسي مللك وان إلمون قمنف جاتشورا يرو سانكايساتي لجيواسون أكا عنقو قواتو مجايساتي دوبا حيلا سلاسين يرو قباو دودا فيني عنقو قواتو سانكايساتي دولا رتاسي سودان بوتا همتو بوتا كانت هورين سيتيس هماتو في غمانان قري دا بوتا تنفيدي أسيتي هيد إيجانيتي تاريخ نساني هيرو إدو كتاب الرب برچاتوري عربا كسان رفني جر بوتا إنتي دا ميچور مي بوتا إنتي دا متان وجلالاتي نوجي دا ودا سنينجان موران تونغا بكا لجياسون إنتي دا مساني قبين دا في يافنو دا الرخاناسي يافتي جرتي بكا تونيز بكا تيتي أسي ولي دينا قتي قد ترتي إياسو أما ديني رو سنيغن طالياني في جارة رايغن طاليانيس باسود أفيالي قول إياسو جارانيس باسود أفيالي قول yeroo san xaaliyaanii fi jaarraa irraa eeganii ammoo iyyaasuun bara 19 takka qabamu bara 19 takka qabamu ta'a hanga 25 fichee ture 25 irraa hanga 27 konyaa kana dhufuun mana dajjaashmaach goobanaa ture jechuudha tulluu gubbaa bakka amma jal'aaba godhan kan achi ture waggaa tokkoof amma tokkoffaan iyyaasu kalamadaa fi tawaarii tasammaa bunee kajaam sadaffaan teediroos iyyaasuuti mucaa maal fakkaatu as keessatti jeesan jechuudha. Innaa maali amma yeroo san iyyaasuun bakka amantii kanaan wal qabatee amantiin musliimaa tuni babal'achuu qabdi bakka jirrutti masgiida ijaaruu qabna jedha. Guyyaa ayyaana masqalaa kana kabajuu dhabuun waraana bittinneessi bakka sanitti jechuudha. Ammas Ingilish Xaaliyaan uummanni biyya alaa hogii dhufe bada dudulloota jee waan tuffatuuf Haayile Sillaaseen danaa daraachuu jaaf gajjaaf kunnama kabajaa kunnama kabajuu bakka sanatti su'aatu jiru jechuudha. Re'ees hogii qalu bismillaan hin jiru Itoophiyaatti hidham jeeqala walqixxummaa dimokiraasii kafideessa amantii hundi walqixaa tuffatamuu qabuu ja'a iyyaasuun mirgi namaa dhala namaa hundi walqixaa ja'a. Innaa kanumaafuu inni bakki kuni bakka xiitii qaamu bakki sunis bakka xiitii qaamu asii ulii eessa waraanni yeroo sanii nama 250 fatno kan iyyaasu eegu jechuudha. As keessa wanni kaa'uu barbaachisuuf wanta la giraamaan ka'aniiti yeroo san xaaliyaa jaarraa irraa eegan xaaliyaan irraa eegan maali isaan kun baasuudhaa fi shakaru jiran. Maali bakka amantii tana wal qabatee inni kun nu ba'u qabaa jechuudha laafi akkasitti barbaada jechuudha diinillee isa baasu. Kun bakkuma xiitii kana. Gala ilu. Gana seenaan inuu yoomiin wanta gana. Lakkii gana hota laa wali beeka hota inuu yoom gartanii mi gana. Suut. Ada seddawan ne barga jabe. Ada seddawan ne jiru. Amma kanaas meeshaa tokko jira
kan gaafa iyyaasu gaafa iyyaasuudha akkana haa taa'u. Laa meeshaa ammayyaa hunda ni qabna. Kuni laal gaa kunoo qawwee dullaa ta isa jeeftee tana laa sheeka kunoo ta dachee keessa baafte tana kaafadda tun ammaa meeshaa gartee gaafa san awwaalan yeroo san awwaalan chikoosii fi minishir amma nuti maal jennaan wajjikra jennaan wajjikra kanaan isa jeesan kanaan isa jeesan eessatti awwaalan dachee keessatti awwaalan bakkatti gama olii sanii isin garsiisa bakkatti awwaalan achi keessaa hin baase qawwee turte wanni tun gaafa qawwee yeroo sanii ni bulfaan qawwee tunis qawwee takka qawwee gosa gosa sheekani beeytanis wajjikra kuni meeshuma biyya keenyaati kuni meeshaa aadaa keenyaati kun kaasa kun wantammaa wisaasa haraata kun buchuma suni bure tuni immoo ciicoon tanala ciicoo sun bure tuni boorsa maali boraati mataa jala kaata tanama zamana kana dhufte moo dur jirti kuni zabanaay kan maati kan ammayyaati hawaasa keenyaati jechuudha kan rabbi uume kan manguddoo keenyaati innaa kan suni kan salaalee gartee ugii huccuudhaan salaaleen huccuutti dhoytu uno meeshaan aadaallee ta addaani jirti ni qollo ishi ni qollo faami amma asiin qoy ni qollo faatiin deema alli cufaa alli banaami huno sheekha gaalaa kunoo dalla suduuda kanalla laal amma dallayni tokkoffaa kana ji kalammaffaa kana amma dalla kana wanni lama godhanii maal seetan manni kuni laal amma manni kuni haqaan isinitti hima mana mootii jedhaniiti kan jaaran yeruma sanuu mana mootii isin ijaarra mootii oromooti amantii muslimaa kana babal'isuuf yaalii godhu akkam gooneeti mana mootii kana jaarraa jedhaniiti wal mari'atan damiinnan garaaddan warri abbootii lafaa jechuu abbaan naa jimmaati fi dajjaajmaa goobanaati xilaa'uun mogos isaan kun gorsoota Haayile Sillaaseeti biyya kamtu ammoo kadhiyana dheeysuuf walda maaraam kajam ijaasu kadhiyaatu malee kun ittiin dhiyaatu haa ta'u malee immoo mana mootii isin ijaarra mootii oromooti akkam gooneen mana jaarraa yeroo san qaroomni jiru biyya keessa kara'ee lama qabu takka kenna hagaala lama qabu tokko kenna hajiboota lama qabu tokko hilmaannaa ummataate kana kajaar haala sanitti mootiin keenya kan nuu dhufu jennii gabareen maali zoonii irraa wali qaba wuli horii ammoo hoggii jaaranii xumuranii irraa fixan iyyaasuun akkatti harka walii hidhamee dhufa haboo hoggii akka mootiin keenya walii hidhamee dhufaa amantii muslimaa kana babal'isuuf deemu aboo innummaan kun ba'u malee jedhaniiti walii biitti diina taatu haala sanitti Haayile Sillaaseen Addis Ababa galee jedheefa Addis Ababatti eegas booda iyyaasuun hoggii bara 1928tti as keessaa baasan sababa xaaliyaan Addis Ababaa seene baasaniiti ajjeesan osoo ajjeesuu baatanii silaa biitti tun silaa bilisoomteeti akkuma inni jeetti ammallee nafne maskiinni bakka jirutti
babal'achaa jira jechuudha. Dallaa kana yeroo ijaaramee waan isin amma nuuf amma dallaa kana yeroo ijaaran maali uummata sobanii ijaaran jechuudha. Uummata sobaniiti gaala jiboota reedha kana walitti qabuudhaan sobaanii uummatni ijaaruu eegale. Maali wanti eenyu haila goggoge eenyu abbaan Naajimmaa kun gabbayeeti marxotti maallaqa caalaa naqateeti facaasaaf abbuma humnaa fudhata gaafata. Facaasaaf ijaan ni facaasaniif himi abbuma humnaa fudhata. Maaliin si godha duuba ja'an humna hin qabne haala sanitti duuba yeroo san gabrummaan guddoo gabrummaan gartee gaxaanaa yeroo san jirtu jechuu barbaadeet. Innaa maali har'a namuu qaroomee waan jiruuf alhamdulillah jennaa tanallee rabbi galanni haa ga'u. Innaa fitawaarii tasammaa buneetii fi teediroos iyyaasoo kun wajjin hidhaman. Wajjin as keessatti hidhama. Yeroo fitawaariin kun barreessaa isaati. Mucaa teediroos kun mucaa xiqqishaa burtukaana fakkaatu. Kan masgiida deddeebi'ee salaatu as keessaa baasanii ajjeesan. Ajjeesiisa Haile Sillaasee. Haala sanitti akka ifdireetii gaafa du'u ati immoo biyyaaf jecha takkaa silxaanaaf jecha kan ajjeeftu taate silxaana dhiigaan bitadhu jeen. Ana immoo aananiin bita jeen biyya Itoophiyaa jeen. Haala sanitti osoo jeesuu baadhee jeejan Haile Sillaasee. Ajiiti. Hoottaa suuta. Amma mannaafashaa seenuu jira beekaa gaaf mannaafashaa isaa. Mannaafashaa isaa seenuu jira. Kunoo sheeka gaalaal mee rabbi sodaadhu kanaan hidhamala. Ilmoon namaa kuni kanaan hidhamala gaafata. Laa kunoo dachii keessaa baafne laa gaashaka bineensa kan laa kanaan hidhamala. Gabrummaan bara gabrummaa ajaa'ibaa laa. Laa isa kanaan hidhameeti ilmi namaa kanaan hidhamee naannawa laa. Kanaan hidhamee miila hidhamee laa. Kan amma barbaachisaa laa isa kan rabbii jaa. Abbaan fedhe laa abbaan fedhe hindu bara laa kanaan laal kanaan hidhameeti mee ilmi namaa kun kanaan hidhameeti wulii naannaa mooraa keessa yoo kana kan dadhabu taate amma wulii akkanatti harka maratee dhaabbata. Hadaraa biddeenaa janiini biddeenaan kadhatan. Yoo biddeena fudhate guyyaa guutuu ni oola. Yookiin bada gabriitti ijee yoo ijetti baase dafaatiin maas mana dachii jala mana qillee lukkuu soogidda waan akka aannaniitiin ijaaramee jira kabira gana dhayina. Suninuu mana azaabaa fakkaata. Mana azaabni keessatti wanta ta'e. Naa maali ilmi namaa kanaan hidhamaa jechuudha. Miila hidhamee hojii naannoo. Karaa bakkuma takkatti guutuu jechuudha. Bakkuma takkatti. Kaan shorriisaa deeman. Mooraa keessa. Dallayni dilloo kun jaaran ammaas. Kan dallayni isaa dallayni kuni wanta ta'e kana harkisaa deema la. La. Abbaan fedhen kaasu barkan. Abbaan fedhen kaasu. Innaa kana fakkaataa dhiifama. Kuni mana maalii jette kun? Kuni mannaa fashaasaati. Wat suuta. Suuta. Laal amma gaa. Bakki tun bakka ibiddaa ture gamma. Bakka ibiddaati laa. Laa amma bakka ibiddaati. Xiqqeeshoo hurka qabdi bakka tanarra taa'eeti amma gurbaan kun bakka tanarra taa'eeti ibiddoo eeffata gaashee kala. Haa ta'u malee immoo gama duubaati barbanni gama duubaati gabrichi gama duubaa jira. Inni as taa'ee oowwa qofaa gamana dhufa laa oowwa
oowwaa gamana dhufaa amma kun mana aaraati laa aarii kana keessa ol dabre waliin qunnam mana aaraan gizee qorraa hamlee fi naasee jechuudha. Kun shaklaadha akkuma jirutti hedduu wanti gadi hin seenu. Amma oowwa qofaa gamana dhufa malee ibiddi kan shidamu gama duubaati. Inni iyyaasuun keenya asirra taa'ee ibidda ho'ifata. Kursii durii himmatan tanarra taa'ee ibidda ho'ifata jechuudha. Asii dabree bishaan qabdi. Asii dabree immoo ulii akkam godha iyyuu hammaate kun immoo mana qaamatti dhiqatu dheeraan kun mana qaamatti dhiqatu mana dhaabbataan itti hidhamu jechuudha. Dhaabbataan achitti hidhamaa jechuudha. Hanga daqiiqaa 5 takka hidhama. Tuntaan irra kursii irra taa'u. Tuni kan kursii irra taa'u. Kursii tanarra taa'eeti ni afarsaaf. Iyyaasuun ammoo asirra taa'eeti gabricha Haile Sillaasee naan bobeessitu jaan yaa gooftaa kiyyaaniin bobeessaa jecha ifirraa laalaati. Hooyi qixa wayii takka sodaatanii bal. Mootiidha. Kursii kana matuma isaatti irra taa'amu. Nama biraa cinaan ta'a. Matuma ofiitti irra taa'a. Mataa isaatti irra taa'a. Ammas guddaadha. Ijjisaa ija loonii geessi. Kursii kana matuma isaatti guutaa mire. Matuma isaa guuta. Nama lamani fuutii bar kursiin tunu. Nam lamani fuuta. Akkasii wanta hin jiru. Kun immoo mana qaamaati jenna. Mana qaamatti dhiqatan. Qaamatti dhiqatu iyyaasuun. Guddaadha moo? Shaawarri manaa gubbaa fagarra kan jiru. Bishaan fudhatanii itti dhiqatan. Amma laa sheeka koommagaa yeroo san roottoo guddoo jira. Gaashireetu guure fuudhe amma fuula dura jira. Fidaa jechuun jira bara aadaa fi turizimii tanaa akka hin qabne malee amma meeshaa akkuma jirutti gaashiree uummata gaashiree hamma dura santu guure. Amma ala jira roottoon sun roottoo qaamatti dhiqatan. Haa ta'u malee immoo bakka kanaani qaawni jira xiqqishaan tokko qooyi booda isiniin galti. Laal bishaan bakka tanaani qaawni jira eewwa asiini qaawni asiin alaba qooyi nuu alaan isiniin galsiisa ta'u boguddoo jira. Innaa bakka kun ammaas daawwitti ture laa. Daawwitti. Namichi kun gaafa qaama dhiqate daawwitti jira. Kuni daawwitti kun immoo filaa jira bakka tan filaa filateeti yoo gammachuu qabaate qofa akkasi filata yoo giitaan akkanuma dhaabbata ulii gurraattome asii fuudhanii ulii eessa geessan mana tichi jalaa geessan fila akkatti hidhame haattiin adaabaatiin hidhameeti bare yeroo san adaabaatiin hidhame ni guuran malee adaabaa jira. Naa ulii eessa dhaqa asii fuudhanii ulii mana tichi jalaa dhaqa ulii mana dhima mana killee lukkuu soogidda waan akka annanii sodaadhaa fi soogidda godhan. Isa kana maal wanni as fidaniif tokko biyya qabbanooytu allayyaa marfamte janii. Soda. Inni qabbante haa goggoysituu yaada ijuutti haana biyya na fidan jechuudha. Gaara mul'ata. Maandii warri mana kana jaare kun nama biyya keessaati laal amma maandisni yeroo san jaare Ingilishii fi Xaaliyaanii, Faransaayii, Turkii, Yaman. Yaman maali yeroo akkam godhan seet takaartaa kaafte immoo Armaaniyaa biitti. Ameeliyaa jedhamti maqaan isii. Armaaniyaa biitti maqaan isii Ameeliyaa. Gina immoo Armaaniyaa biitti isii. Armaaniyaa irraa dhufte. Kaartaan isaa 5,000 kiiloomeetirii jechuun kiiloomeetira 5,000. Dachiin tun 5,000 irratti ijaaran jechuudha. Akka waliigalaatti 5,000 irratti ijaaran. Fichee ture. 25 irraa hanga 27 konyaa kana dhufe. Laalammaa jaarama jalqabuun bara 1925 jalqaban hanga 27 manni kun xumuramaa jira. Bara 1928tti immoo Xaaliyaan Addis Ababaatti seennaani halkanirraa zaa sagalee baasan jechuudha. Baasanii isa jeesan. Isa jeesanii amma qabrii qote naama je isa eega jeesee Ingilishi dheeyse booda qabrii qote naama isa jeese naama manguddoo seenaa ibsitu naama jechuun tokko fixe Haile Sillaaseen eenyu seenaa bal'inaan isinii dabala. bakka itti jeesanii beekama. Hin beekamu amma maali qabrii qote osoo jiraate seenaa nu dabarsa.
Kaisa jeesoo seenaa nu dabar. Magaalaa dhiiraa ranga funyaan haraatti kan awwaalame isaan kan. Daawwees qabriin Daawwees qotan. Amma ba dooguu kana asuma qotan jira. Amma torba moo kana qotan inni itti awwaalame hin beekamu. hin beekamu. Amma maali tokko bakka barzaafiiti imma shakkiin guddoon bakka barzaafii guddoo abbaan naa dhaabe jan barzaafii. Isa abbaan naa kam godhe maaliif barzaafii dhaabdaa na duubaa jechuu irratti funyaan haraatti jeera. Maaliif irra dhaabdaa? Tokkomma guddaan bakka barzaafii tana je lamada mana mariiti gana dhaquu teenyuma. Ilmoonni qaban noo. Buufne walitti buusanii mana kan inni tolchan. Mannaafashaa keessa naannawaa jirra gaashee kakunuu mannaafashaa amma kana mannaafashaa keessa naannawaa jirra yeroo san ingilishii fi xaaliyaanii kana ijaare yaman irraa dhufaniiti guddatee kan ijaaran. Akkuma qabiyu. Akkuma akkatti bareedo. Amma gaa kun ilaal yeroo san laal kanaanii laal haada yeroo sanii haada jechuudha. Amma gaalaa haa jennu malee gaa katabbi amma barbaachisaan kana laal giidiidha. Amma Amaaranya yoo taate 1915 jaa gubbaarra maskaram jeeti baqadaamaawii Haayile Sillaasee ንጉሠ ነገሥት jechuun akka muummicha ministeeraa ilaalama. Tizaaz jaa ajaja የተሰራ kan itti dalagame. Kan itti dalagame. Ammoo bara 1915 ajaja Haayile Sillaasee kennamedha. Ajaja Haayile Sillaasee. Eega xumuree boodaayi manni xumurame boodaayi ajaja mucayyoon gubbaarra katabde. Tana katabde Armaaniyaa. Ameeliyaa tajamtu san jechuudha. እና hangas takkatti hojjetalaa jirri baqadaamaawii jela muumicha jechuudha Haayile Sillaasee ንጉሠ ነገሥት je ትእዛዝ ajaja የተሰራ jala kan itti dalage Ayyesaatiin ijaarame malee. ajaja isaatiin ijaarame sibirtoon tunis tan yeroo saniiti gaa qorqorruma godhan akka shugguxiitti qorqorroo godhaniif maxxana kuni shara achiin isin garsiisa shara amma waa gabbu'a suuta gabbui amma as gubbaa qorqorroo irraa kaate irra deemna. Bakka tan amma laal kuni kan kaartaatti taphatu kaartaa yeroo san kaartaa waayyuu guutaniif sila asitti kaartaa taphatu achitti immoo kitaaba dubbisa kitaaba dubbisa sheek achitti asii fuudhanii wulii gidee kitaaba asitti wanta kitaabachi dubbisa kun ammoo kaartaa taphata wulii poolisoota wajji kaartaa taphachiisan. Yoo garteeti waan dhuguuf taatus dhiyeessaniitii fi qopheessaniif waayyuu achiin booda wulii yoo fuula guure arma gadi seena wulii dakatan la mana dhimaa kan haysani mana dhimaa kan kana la manni dhimaa kan itti dhiman gurbaa kana la manni sila mana dhimaa kana ga amma gaa oloon isaa meetira 2 fi cina iyyaasuun meetira 2 fi cinaa ta'eeti akka gajjuu ta'a gurbaan akka gajjaa bishaanii fi alangaatti facaasan yoo gammachuu kan qabaatu taanaan irraa hiikaniiti ulii ol seena mana bultiitti ol seena jechuudha akkanumatti ol seena laa. Kun ammoo mana hirribaati mana bultiisaa. As bula gaalaa cinqameeti gaa asitti. Amma gaa sheeka koo algaan isaa achirraa qabeeti hangachii dhaqa. Dheeraadha gaa meetira 2. Armaa gad algaa. Armaa ol ammoo mata. Yoo ol jee kanaan mataa dhawa. Yoo gad jee algaa dhawa. Rakkatee wulii as keessa cinqamee bula.
Mana kana keessatti Amma rakkate. samee gafite as keessa kanatti. Amma hoggaa sadii fixe. Amma sadii fixe. Amma sadii boodaan eegasii xaaliyaan seennaan ni jeesan halkan irraa isaa sagalitti jeesan. Amma mucaan bar ijoollummaa urmii kudha lama moo kudha sadiitti silxaana qabate. 13 hanga 16 bulcheeruma sana. 13 hanga 16. Amma Iyyaasuun kun Minilik kun ahaatu jechuun akaako. Akkas. Ilma dhiiraa dhaalaa waan hin qabneef zoodituuf kenne Miniliku.